Barakana wannu manarkine wannu mannageenya singabno batala Lubbuu jechuudha mucayyoo keenya xiqqoo qabduu ijoollee deemtuu keessa kanaatu jirtan irraa kana waaqayyo barattanii gooftaan fi si qabadhee wajjin gara keessan jiraatu dhufee namni jechuun viidiyoon kun jaaladha. sirraa Akkuma qabu hundi viidiyoo keessan irratti maqaa argaa waaqayyoo jirtan isin qabu obboleettiin warreen keenya amantii kun bira baay'ee maqaa sarakkataa rabbiitiin isin qabe namni viidiyoo kana qalamuudhaaf argitan namichi hundi albeen irraa keessan godhee morma sheer kee irraa diwuut dhaabbatu koppiliin jettee kiripoost obboleettiin gochuudhaan keenya akkuma argite imbaasii isin biyya jechuun Saa'udii keessatti jaaladha. argamu akkasuma mubaarak Nageenyi beekamaa jaalalli fiimasoota haraa Oromoo kan waaqayyoo ta'an iddoo hunda jirtaniif biraan lafa jirtan dhaabbachiisa. kallattii Viidiyoon jirtan kun kam viidiyoo irratti Oromoo yoosiniif hunduun yaa arguu baay'ee qabudha kabajamtoota jechuudha. Obboleettiin jaallatamtoota keenya suuraa hordoftoota sharmaan sarkaa gaditti lamdalatti argitan kun argamta Tolashii marti Alamuu jedhamti. keessaniyyuu Tolashiin dhalattee guddatte akkam jirtu godina nagaadha Shawaa Kibba hannagaa Lixaa guutuu Walisoo qaba aanaa jira galata Bachoo yoo ta'u waaqayyoo akkuma nama nagaan na kamiin bira jiru hojjetee immoo jijjiirama bu'aatii darbee jiruuf simbirarree hiyyummaa akka jiraatu injifachuu waaqayyo fi erga gooftarraa gara biyya habdiin Saa'udii qabasin imaltee jechuun gara jaaladha. ji'a sadiidha. Ji'a Warreen sadii nagaa kana ammatti keessatti laayik siqaa fi sabiskiraayib gidiraa gochuudhaan isheen na dabarsaa duuka jirtu buutanii namni na waggaa 10 jajjabeessaa hojjete na faana hin jirtan marti dabarsine jechuudha. keessaniyyuu naaf Mucayyoon kun erga galatoomaa biyya galata Saa'udii guddaa na biraa qaqqabdeetii qabdu guyyaadhaan isin jechuun guyyaatti jaaladha. jedhamtee garafamti. Ammarree laayik Akkasuma guyyaa sabiskiraayib kaleessa gochuu keessan namichi isheen bira hin hojjettu dagatinaayi darbatee lafatti warreen ciibsee immoo laphee ishee dura irratti nabbaarii ijjatee taatanis idda immoo billaan laayik morma naaf ishee irra godhaa isin godheeti jechuun jaaladha. waanuma harka isaa qabee Egaa akka isaarraa kallattii adda na baasee malee gara gurgullaa maatiitti darbatee hin narraa deemaa deemu yeroo lubbuun koo hundaa waaqayyomaaf jecha halkan nuti edaana shamarran bulee biyya waaqayyo arabaa jirru jijjiirame malee akkuma halkan walii edaa qalame galaatti tanaan iyyuu ture miidhamtoota guyyaadha guyyaatti si qallanaan jedhu cunqurfamtootasi jechaa jirtu yeroo har'ayyuu dhuma nan hunda bulaaf nadhii isaa hin beeku isaatiiyyuu adaraa siruma rabbii na ammoo biran darbinaa torbee sagalee kana naaf keessa ta'a hundi wantoota keessan ta'aatu jirti namni jiran dhimmi namummaa argaa sitti jirtu dhaga'amu jedheetina namni yaada. dhimma oromummaa fi dhimmi namummaa Waan sitti baay'ee isaa dhagahamu namatti viidiyoo kana dhagahamu sheer waan baay'ee isaa garaa nama nyaatu jechuudha. Daa'ima xiqqashoo ishee akkuma magibaa irratti argitan sanidha. ilaalame suuraa Isheen ishee amma isin kana gaddisiistu keessatti otoo daa'ima ilmoo xiqqoo koo taate ganaa jedhaaf reef yaada ganaa asii akkasuma ol warreen deemtu qoshii yaada kana naannessaffattanii otoo biyyaan obboleettii baay'isina koo qotuu taate daa'ima akkamiin xixiqqashuun godhaa biyyaan jedhaaf bayinaa yaada jedhame kanaaf hundi akkamittiin akka keessan biyya shirmaa afaan isaan hin beeku garuu bara keenya mattaawaqaa fudhachuudhaaf dhugaa waaqa dubbachuudhaaf garuu nutis odoo nus ta'e numa eenyu jennee ta'u numa dhufna waan ta'eef iyyuu bara keenya mattaawaqaa argachuudhaaf agam akka nu daangessaa turan agam akka eenyu nu gochaa turan isaatu beeka. Isaan kun immoo iyyuu mattaawaqaa iyyuu argatanii namni tokko xiqqaa fi guddaa ta'uun ijoolleen amma aadaa ofii isaaniitiif eenyudha bakka. Maaliif qomatii midhaan madaabaraati kan isaan nyaatanii umurii isaanii malee qaaman olee guddatanii gaafa qaaman guddatan nama guddaa fakkaatanii ta'u paaspoortiin ba'ee fi isaan kan sigdatii dhufanii jechuudha. Ijoollee xixiqqashoon ganaa kan barumsa biyaansi ishee tanaa ammoo ilaaltan garuu akkasittiin ishiin tun kutaa 8 eenyuyyuu ministiriyyuu nama kutaa 8 geechee ministirii nama qorameyyuu hin fakkaatu jechuudha. Maaliif xiqqashoodha badaasa. እና jireenyi biyyaa keessattis akka malees nama marradus akka malees nama gubusi shintu siyaadii kanatti sigdatii baatee kanas hojjettu dhiisatti warra shii bira teechee kan barumsa barachuu qabdudha micoo xiqqoon kun isin jechuun jaaladha. Egaa wanti godhan hin jiru tokko erga biyyaa ba'anii lammaffaa immoo bakka yeroo baay'ee ijoollee eenyutu irratti amma dhiibbanii irra biyya kam keessatti iyyuu garuu namni dhiibban irruma gaatuma jira cunqursaan irruma gaatuma jira batalayyi deemooyyuu kan baay'atee humna ol ta'e eessa hojjettanii Saawudii keessatti torbee keessatti bakka adammoo ijoollee dura dhufan ijoollee turan osoo hin taane ijoollee keenya haaraa ishee xixiqqoo amma osoo afaan hin beekin osoo wanta hunda isaa eenyu jedhanii too bakka wanta dubbatanii tirree falmachuudhaaf kan hin dandeenye warroota afaan hin dandeenyedha dhufee Saawudii keessatti hin kan rakkachaa jiru. Tana duras akkuma argitan kiniinii liqimsi jetteeni lubbuu ishee amaaru obboleettii keenya tokko lubbuudhaan dabartee jirti. Egaa bakka maaliif osoo eenyu gochuu baanne osoo of eeggannoo goonee wanna tokko immoo wanta isaan nyaadhaa dibadhaa maal sin jedhan ofii keechanii dura isaa bara laala ispaarri kan teessanii kennuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Batalee jedhamu kiniinii liqimsuudhaan duratti ofii keechanii fuudhaa. Amma irraa fuudhaa ishee fuulduratti liqimsinaa jechuudha. Silkii qabdu miti yuutuubii irra gala sarchi godha barreessa laala maaliif akka liqimfamu kan maalii akka ta'e jechuudha. Ijoollee keenya ijoolleen Saawudii keessa jirtan tokko kanadha kan simmiidhu. Lammaffaa ijoolleen kun ji'a 3 miidhaan irra ga'ee maal ta'ee jettu malee ijoolleen Saawudii jiran namoota baay'ee yoo xiqqaate hanga namoota 5 jechuudha. Ani mataa kiyyaan kanan beeku. Imeelii eenyu fayyadamu imeelii jaraa fayyadamu silkii jaratu baneetti kenna wanti isaan haasa'an wanti isaan godhan nuti immoo yoo abashaan ni beektu suuraaf gubanna yeroo baay'ee footoo kaanii poostii gochuu wanta akkasii bakka wantoota baay'eetu jira mitiire namni tokko immoo nama wajjin haasa'uu danda'a. Kana gochuudhaaf imeelii mataa keechanii yoo qabaattan malee suuraan ka'inaa namatti hin erginaa maaliif gaafa suura isin kaatanii dhiiratti viidiyoo haasoftanii maal gootan wanti isin raawwattan hundi isaatiiyyuu imeeliin keechanii isaan harka jira waan ta'eef iyyuu isaan hin argula. Achi deebi'anii anumaan balleessinee jechuu dandeecha. Ati garuu silkii san keessatti waan balleessite jiraachuu danda'a. Isarraan kan hafe
isaan dhossanii kaameraan dhossu jechuudha. Akka mul'anne akkasiin arginetti bakki dhabame hin jiru. Eechoo ta'e kushiinaa ta'e kilaasii keechanoo ta'e jechuudha. Annugaa dubbachuudhaaf waggaa lama taa'ee tinanii kananii kaameraa kilaasii hojjechaa argee wasin hin jedhe namantanii jechuudha. Amma kana dirasiitti gijjiru isaa waan ta'eef iyyuu kanarraa of eegayi waaqayyo namni of eeguu hin danda'u waaqayyo simmoyyuu isa biratti nu haa eegu. Waaqayyoon gaditti garuu nuti ofii keenyaaf of eenna jechuudha. Ofii keenyaaf of eenna. Malee yeroo hunda waaqayyo jira waaqayyo na eega jennee waaqayyo irratti of gatuun barbaachisaa miti isiniin jechuun jaaladha. Maaliif bakka በተለይ ህይወትን danda'ame silkii biyyarraa fidadhaa kottaa immoos banadhaa wanta hunda isaa sirreeffadhaa jechuudha. Hiyootin hin danda'amne immoo gaafa isaan iimeelii isaanii bananii silkii isaanii isinii kennanii yuutuubii irra galaa YouTube ilaala TikTok irratti sa'aatii keettanii fixana TikTok irra sa'aatii 24 achirra hin taa'ina awwaree wal arrabsuu maal wal godhu hin dhaggeeffatina nama wajjiniin haasoftanii nama amachuu baqa achirra mitiiree nama wajjiniin gizee haasaan jechuudha. Isa sassan isaa YouTube irra galaa baqa maaliif barbaadaadha akkamittiin akka imeelii jijjiirrachuu dandeessan kan mataa keettanii kireet godhattanii akkamittiin akka banachuu dandeessan kana hojjedhaa kana baafadhaa kana hin taane taanan immoo gaafa namatti toftan gaafa maal gochuu qabdu xiniqaaqee gochuu qabdu suura gaafa kaatan jechuudha. Betelee suura gaafa kaatan gaafa ergitan eenyurratti akkasin ergitan wanti hundi isaa misxirri keechan eessa jira misxirri hin jiru ka ati silkii si harka jiraachuu isaa beekta malee imeeliin isaan harka waan jiruuf maal akkaati gootu kilaasii galtee meebii kilaasii koomtuu hin jiru omtuu nan argu jechuu dandeessa. Isaan garuu imeeliin kee waan isaan harka jiruuf wanta hunda isaatiyyuu ni argu jechuudha. Innaa kanarraa of eegayi YouTube ilaalatoo imeelii mataa keechanii banadhaa betelee ijoolleen biyyarraa dhufaa jirtan imeelii mataa keechaniitiin banadhaatoo biyyarraa silkii banadhaatoo silkii fidadhaa koottaa yoo asitti immoo lakki nuuf hin danda'amne jettanii humna keechanii ol ta'ee gaafa as geecha YouTube ilaalatoo akkamittiin imeelii jarribanii isinii kennirraa imeelii mataa keechanii kireet godhattanii akka kan keechanitti akkamittiin akka zoorfattan kana YouTube ilaalatoo YouTube irraa bara. TikTok irratti hidhattanii to sa'aatii keechan hin gubina. TikTok irra hidhattanii viidiyoo waraabuu maal jechuun laalina wanta si waraabdan mana isaanii maal isaanii jechuudha. Isaan imeeliin keechan harka jira waan ta'eef achiin galanii jecha akkasin jirtan maal akkasin gootan achiin sillaaluu gaafa san achi keechaa tomaan balleechine jechuu dandeessa ookaniif hojjechaa ookaniif waan ta'e gochaa viidiyoo waraabuu dandeecha jechuudha mana isaanii gaafa san isaan achi argan dhufanii tokko osoo ati hin beekin siqaxaqatuu danda'u osoo ati hin beekin miidhaa sirraan gahuu danda'u. Sila kanaafiyyuu miidhaan irra ga'e yaa Oromoon qabaadhan jechuudhaan duratti ofii keechanii of barbaada check of godha maal keecha jirra maalan balleecha maalan hojjechaa wali jira silkiin eenyu akkasan harka jiru bara imeelii mataa keechanii dhuunfaa keechaniitiin qabadha. Maaliif waan tokko banachuudhaaf atamu feesbuukii banuu maal banuu bakka maaliif tokkoffaa suura kaa'anii poostii gochuu manaaman birqii nutti fakkaata waan ta'eef iyyuu wantoota kanarraa of qotta baasiniin jechuun jaaladhaa yeroo hunda isaanuma tokkii fuudhas jechuurraa nutis gizee tokko hojiin keenya ofii keenyaaf dalagnuyyuu aarsaa nu kaffalchiisa waan ta'eef kanarraa bilisaa taanu siniin jechuun jaaladhaa kabajamtoota fi hordoftoota koomartii keessaniyyuu like subscribe gochuu hin dagatinaa waaqayyo immoo si bira dhaabbatee abbaa keenya hooman keenya sillaaseen rakkina keessa jirtu waaqayyo si haa baasuu sinaa baraaru siniin jechuun jaaladhaa. Yeroo baay'ee rakkannee erga dhuftee ji'a 2 erga dhuftee ji'a 3 erga dhuftee ji'a 6 kan jiramanidha kan immoo yoo dhufanii akkana ba'an ijoollee xixiqqashoon kan amma hin jedhamne badaasaa kan baay'ee nama azaazanuu siniin jechuun jaaladha. Egaa waaqayyo gooftaan nu araarsu inni si biraa dhaabbatu si haa eegu si haa tiksu yeroo hunda kan nama eegu kan nama tiksu waaqayyoodha waan ta'eef iyyuu siniin jechuun jaaladha. Ijoolleen aaraa nama dhufaa jirtan of eeggannoo guddaa godhaa. Mataanoo sin dhukkubee wanni ta'e amma sin dhukkubee amma isaan kiniinii kana liqimsii kun qoricha daawwaa waan sinin jira wanta hunda isaa wanta isaan sinitti kennan fuutanii atta qibaate waan ta'an dibatinaa nagaan tura.